Hayyee nageenyi waaqayyoo jaalalli waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii waaqayyoo naa eebbifamu isiniin jedha. Har'a suuraa dura argitan kanarratti waa tokko dubbachuun isinii jedha. Yeroo darbee yatambiin mucayyoon haala jirti abbaan mana birree akkas godhee mana ni ijaarree ani mi'a geessitan tasa manni isa ijaarame isa shidhaa hergee miti jechaa ture. Har'a garuu mucayyoon galteerti. Viidiyoon sun ishirreef gadi dhiiste malee torbee sadii dura kan hojjatteedha. Mucaan garuu adda dhuftee guyyaa afurii manni dhugaadhumatti akkuma isheen jette reefu kan caqacaqameedhaan mara dhoqqeedhaan maragame. Lafti isaa immoo akkuma mana keessatti dhoqqee dhiitanii maraganitti jira lafti isaa jechuudha. Waaqayyoon namaa baasu balballi gonkumaa hin jiru. Isheen dhugaadhuma ishii seetetti mi'a bitteetti akkatti farrasha. Wayyoo dhugaa waaqaa na kolfisiisee miti kan hin kolfu. Waaqayyoo dhugaa waaqaa isiniin jedha. Innaa miidhaa farrasha wetteet halgaa qumsaaxinii komadiinoo biifee majlis arabiyaa majlisii sana bittee hergite. Geessitee kun yatambiinis kan dogoggorte xinnooshii yatambiin achitti buusuudha. Birri ittiin deebisisun illee deebisuu qabdi malee mana hiriyaa yookiin mana goddanyaa isaatti buuftee galtee achitti buute ayyariin marra gurgurate mi'a. Maaliif otoo nan hin dhageenye fiddi mi'a maaliif bitte natti fiddi? Maaliif natti bitti? Maaliif natti himnee jedhee innasuma gurgurate qilleensarra gurgurate dhugaa waaqayyo. Mucaan dhugaa waaqaa kun akkas gadditee viidiyoo guutuudhumatu jira. Ani beekan suuraa inni jedhee balbaluma sana jala teessee boochi. Yatambiinis illee achuma dhattee dubbiste mucayyoodha. Musliima jarri kuni akka musliimatti immoo wanti ta'u ta'ee maatiin dhaga'anii hin beeku. Garuu maatiin illee beekan kun barrinni kun dhiirrinni bara keenya isa kanaadha jechuudha. Duratti maatiin baree jechuun baay'ee of sodaachuu qaba. Bakka kabaja guddaadha. Maatiidhaafuu jecha isa jedhu of eeggannoo guddaa godha. Maatiin bara waan ta'eef sana jala hulluuqee yookiin waan ta'e jechuun hin jiru duratti. Har'a garuu yaa maatii kee, yaa waraqata ergaa, yaa qalabatii kee hedhee kee homtuu hin jiru jechuudha. Homtuu bakka. Kana biraan musliima baay'ee tokko eenyudha? Baay'ee tokko ulfaata. Ani kan xinnoo kan hin haare maaliin isa tan amma miini kun akka moo xinnate kuma dhibbaa gadii miti jechuudha. Miini bitame kun arab majlis biifeedha, qumsaaxiniidha, algadha. Har'a kuma 20 gadi wanta hojjetame hin jiru. Miini kun kuma dhibban guuta jechuudha. Kan ishiin asii feete geessiteen kan gaafa gidduu isaatti taaksiin namarraa fudhatu ammami muluma isaatu yoo hamma gurgurate hinni jechuudha. Qilleensa irratti achi baasee gurgurate jetteetti isheen jechuudha. Yatambiin gurgurate mi'a jetteetti mana goddanyaa isaatti buufte ishiinis hin dogoggorte isa xinnoo ishii maaliif 5,000 sanaan deebistee of bira buusuu qabdi rakkina argite waan ta'eef jechuudha. Garuu maal akka ta'e barichi akkam akka ta'e baay'ee ulfaataadha. Of eegnasee jedhan karaa baay'eedha. Amma fakkeenyaaf mana maatiin hiriyaa kobbaa mana koo tokko boru jedhan bare akkamittan shakkas bargit guddina jetteeti itti ergite haa hojjetu asirreessu jetteeti. Surumaayyuu galataa jettu ishiini kan balleessee nyaachiftee mi'a sabittee kunoo nyaatamteedha malee manni hingaa galata waaqayyoo. Maaliif seetanii? Akka ishiin jettetti irraa wanne malee hundeen lafaa gadi dhaabattee jirti. Beektanii hundeen lafaa gadi dhaabatee jira. Inni waan tokko ganaa immoo waggaa 3 qofaadha rakkoo qabu kun. Kun inni waggaa 10 hojjetee iyyuu sumunii hin qabu isheen sumunii jechuudha. Asuma wanti inni isin gorsu yeroo baay'ee yoo isinii bitan bakka bu'iinsan akka bitan godhadha. Bakka bu'iinsa jechuu fi kaartaa maqaa isaatiin bitee kaartaa maqaa isaatiin baasee isin eeguu jechuun hiikansaa lama miidhansaa gargari jechuudha. Bakka bu'iinsa kan jedhu bakka bu'ee yeroo kamuu dhuftee natti jijjiiri jechuu dandeessa.
nama sanatti jechuudha. Bakka buufatte malee siin binne waan ta'eef seera kamuunuu bakka sii bu'ee waan ta'eef yeroo barbaadde sanatti hin jijjiirratta. Kaartaa garuu bitee mana tokko bitee obboleessi kee yookiin obboleettiin kee yookiin akkuma manaa kee haa ta'u bitee maqaa isaatiin kaartaa baasee ijaaree yoo si eegee akka mirga qaba ijechuu kassaftus uma wanta ati gootu hin jiru. Yoo gara tolummaa gara laafummaatiin sii deebise malee jechuudha. Gara laafummaadhaan oo sii dhiisee sii kenne malee jechuudha. Fakkeenya mana nani bite sana waan akkasii irratti wal lolanii bitan manan dura bite jechuudha. Obboleettiin obboleessan naa biti jettee birriitti hirkite yeroo sana jechuudha. Yeroo sana duratti anuyyuu kan hin bite waggaa 5 amma duraan egaa manni innaa sana reefu ijaaramee waggaa 3 lafa bal'aa kaaree 450 bite mana guddaa qorqoorroo 68 sana ni bite kana irratti ijaaree mana isaa L shape yookiin saarvisii otoo hin taane mana guddaadha. Amma anatu bite siniin jedheera. Mana sana ijaaree kaaree walakkaa lafaa irratti ijaaree kaaree 200 irratti ijaaree garas 150 ta'ee garana 100tu jira walakkaa kanatti ijaaree mana. Ijaaree kaartaa baasee 450 irratti kaartaa maqaa isaatiin baasee mana guddaa ijaaree lafa bituuf 60 hergite naasna kuma 60 isa dasittiin ijaaruu qorqoorroo amma kana isa yeroo sana nuu jechuudha. Achiin galteet tangalaa maqaa kootti naa jijjiiretti itti seenitti galii rakkoon qabu maqaan kooti ni jedheen kan eenyuti jedheen itti galaa natti jijjiirii kan kooti miti jetteeni hin jijjiiru maalirraa qabda yoo itti keessa taa'u barbaadde keessa taa'i jedheen maaliif keessa teessu kan namaati gaa keessa teessi gaafa baay'ee jedheen hin danda'a jechuudha firkaa qabu. Naa jijjiirii hin jijjiiru naa jijjiirii hin jijjiiru hin kaade irraa fudhatee jechuudha. Achiin boochee namatti baastee wal lolanii mana hin gurguree jechuudha. 300 natti gurguree karas 150 qofa kaa'e 300 iddoo ijaarame irraa kaasee gara kan 200 irratti ijaaree dhibbi gara naannoo waan jira isan biteen jechuudha. Birrii ishii 60 deebisuudhaaf meeqatti gurguree yoo seetan anattu ammamiin akka gurguree anatu beeka isa garasiitu ammamitti akka dabilii 4 buufatee gurgureet isheedha 60 qofa gaafna harkaa fuudhu gaafa walakkaa isaan harkaa fuudhu 60 sana fuudhee fiigee fideetti kennee deebi'e isa kaani baankiidhaan hin dabarsee fe'ani baankiidhaan hin dabarsee fi innaa bakka wanti ishii fudhatte 60 gaaf duraan lafa biteetti ergite lafa biteetti malee waan ergite kana malee qabdu jedhee maqaa isaatiin maqaa isaarraan jijjiirradhe anu kaartaa qaba waan ta'eef maqaa isaarraan gara maqaa kootti jijjiirradhe jechuudha. Ishee nama keessaan qabdu jechuudha. Kan ijaaree kan bite ishee isa garasiis qophaa gurgurate siniin jedheera. Kanaaf obboleessa kuni kan hin alfu ofii beeku ofii farraa bite siniin jedheera. Ala teessee dhufte. Wallolanii baay'ee wallolanii isa ishiin gurguri bakka birri umaa bu'aas hin barbaadu shilingii irratti naani da'in birri sitti erganaa kenni jennaan gurguree waan gootu dhabdee akkatti jiraattu dhabdee gaarii bittee namaan naa hojjadhattee namatti kennite meenyaa dhakeetti siqee ofii gaarii jedhee dhugaa waaqa nama 3 dhaabsisee booda gaarii dhaabde waan gootu dhabde waan shiitii jechuudha. Wanti isin hin taane hin jirtan waan keessanii dafqa keessanii jechuudha. Kanaaf yoo ijaartan bakka bu'iinsa biti jedhaan numa jettan bakka bu'iinsa naa biti jedhaani maaliif bakka bu'iinsa bakkan buufadhe jettee dhuftee karakkartee jijjiirratta. Kun intaluma waggaa 10 kana kun viidiyoo kaalee hojjedhe kanarratti bakka bu'iinsaan otoo ta'ee giddii kasasti irraa fudhatti garuu maqaa isaatiin ijaaree bitee jedhee waan ta'eef miliyoona 7 jechaa jira. Sumunii keessaan qabdu bakka maqaa isaatiin waan ta'eef. Otoo viidiyoon kun waraabamee amanuu baatee qabsiisuu baatanii miliyoonni 7 kan isaa ta'e jechuudha. Ishiin garuu sumunii 7 qabdu keessa waggaa 10 hojjattee isaayyuu ammaayyuu biyya ormaa jirti jechuudha. Kanaaf obboleessa kee, obboleettii kee, haadhoo koo, haadha kee, abbaa koo homtuuyyuu hin jiru jechuudha.
warra araba jirtan irratti isa biyya irratti firanni waliif fira hundumtu isin warra hala jirtanitti jechuudha. Maaliif ani kana keessan jira dhugaan isiniin jedha jechuudha. Atumti maa nyaatamteettanillee gaafii na gaafachuu dandeessu yeroo baay'ee namaanuu akkas jettaa maan qorachiisin kan kee jechuu dandeessu. Isa duraa yeroo nan waggaa 5 gizee tokko lama hojjedhe nas dhufee boqadhee deebi'ee waggaa 5 guutee moonnaan dhufu birriin gonkumaa hin jiru. Yeroo sana namni nani birrii kottolkee imoon fayyadamu ollaa imoon hin jiru daataan biyya hin jiru. Okay? Yeroo sana jechuudha. Waggaa 5 kana dura jechuudha. Kanaaf waan intiin kaasinaa ergillee ammamillee jedhu hin jiru birriin koo jira yeroo jedhe eeyyeen jira jetti lafa naa bitaa yeroo jedhe dabalaa deemee xinnoo birriitti dabaltatu naan jedhanu ani waggaa 5 fixee deebi'ee jechuudha. Yeroo dhufu birriin hin jiru. Ana birriin na eege waggaa 5 keessaa 80 na eege 3,000 dhalashii jedhaniit baasan 83. Kanaaf ana birri waggaa 5 keessaa isan na qaqqabe ana jechuudha. Waan inni itti mi'a bitadhe maal jedhee balleesse keessaa malee jechuudha. Yeroo sanatti birriin bade sun lafa saarvisii ofirraa qabu bita. Lafa duwwaa miti jechuudha. Yeroo sanatti birriin narraa fudhatame. Yeroo sanatti birriin namni isaa har'a miliyoona tokko nuun jedhamu Walisoo keessatti birrii 200,000 100,000 dhugaa waaqayyo manarraa ofirraa qabu bitama yeroo sanatti. Manni kan waddade reefu waggaa 2 asi malee baay'ee rakasa ture. Isuman innaan Dubaay jirutu yeroo tokko birrii 300 na 250 na jedhanii na lola na warra maaraa gadhiisanii deemu maal jedhan tokko baay'ee rakasee ture jechuudha. Naa jalqabanii gidduu galee kan ta'e birrii 30 laatee fi kan koo gaafa guyyaa 4 deemnee walii mallatteessina jedhanii deeman gidduu kanatti abban namni biraa dallaalan gidduu galee kaffalatanii bitan jechuudha. Toonaan hin bitin irratti edda walii galanii galeen dhufa jedheetinni ati manaas hin jirtu gallola waan ta'eef galeen amansiiseen isinitti himeen jedhee gatii walii galaa 20 markaa fuudhee deeme. Innaa deebi'ee jedhu gurguranii 30 dabalanii waan kaffalanii bitanii jechuudha. Har'a miliyoonatti gurguru lafa sana. Kanaaf maal jechuun barbaade yeroo sana yeroo birrii koo sana balleessan amma isaan balleessan lafa bitee mana ofirraa qabu bita jechuudha. Kanaaf kan inni nyaatameef yeroo sana kanatti isa ammaa immoo jechuudha. Isa lammata Dubaay deemee immoo lafa nama 3 ta'anii si binnaanaan jedhan. Isa dura argeera akkan itti miidhame maal akkan ta'e waan arganiif nutu bita wabii fudhatee naan jedhanii yeroodhaaf birrii ofirkan ol kaa'aa ture. Ofirka kaayin immoo baay'ee sodaadhe. Maaliif biyya Arabaati yeroo isinitti ka'anii sarratanyaanis mana keessa jirti. Waan baay'eetu jira bartanii. Kanaaf jennaanaan gizee tokko lafa duwwaa annaa sana argine naan jedhan birriin harka jiru sun hin bitaa. Yeroo nani birrii okay jedhee kaadhe dafee naman irratti keessa irraa galche sanatti galche as deebi'u. Inni tokko didee sirricha miti lafti jechuun lafa maal jedhanii wal moromanii dhiisan. Birriin dhaqee irratti galeera jechuudha. Achumaaniin immoo ammoo hin barbaadu gaasadi hin barbaadu waan ta'eef sammaa waan na argiteef hin balleessiti jedhee yaadne jechuudha namni kuni. Mana nima barbaadu xinnoo turanii tan manaan argine jedhu ani birrii geessa irratti dabala ammas xinnoo turanii argine hin bitanii waan ta'e immoo ta'e namni gidduu galee fudhate isa kaan immoo walii galuu dadhaban jiru. Isa kaan pilaanii turra bu'aa inni shakkine jedhu otuma inni waggaa 2 lakkoofsisu ani mangalcha waggaa 2 walakkaan muluu isaanii abaare birriin koo galee nyaatame baqa maalaan godha. Ngalchuu yoo ani silaa asuma ofirka tuuleen asuma ijoollee taraa wal harkaa fuuneen si'uma mana argine jedhan sanan erga jedheen ture. Garuu durasaa argine lafa duwwaa naan jedhanii anis immoo hojii sirrii uumuudhaaf lafuma toon bitadhe isa kaan hojii sirriin guddaan banadha jedhee yaade birrii irraa na afuuni. Achumaaneen ergi jennaan birrii duraan harka kaa'essan gizum tokko herge akkaawuntii sanarratti galchee jechuudha. Galchee deebi'een immoo hin qabdu ishiinis amma warra ullaatiin otoon jedheen man danda'a. Gin waa'ee lafaa haasa'u guyyaan torbanii tokko miskoolii natti godha. Tokko argine asii jedha tokko asii argine jedha. Gara lafa 20 argine jedhu amman kassaree anatu beekaa jechuudha.
So argine mun namni seeni tasa dallalan fudhate jedhu tokko munni tokko walii galuu dide jedhu achumaana buudo tuman jedhu waggaa lamaaf walakkaa yeroo lakkoofsisu mulu isaanii abaariin blookii godheen bakka birriin koos nyaatameera jedhu yaade jechuudha. Mulu isaanii habaaritaan sadii obboleessa koot obboleettii koot mucaa durbii kooti lama isaan obbolaadhuma isaan an obbolaaf obboleettii kootoon ta'an isaan salamaan namani isaan tu waadaa naagallaan inni malee maal silanaa sii binnanaan jedhanii miti kan hin dhiise deebi jechuudha. Isaan kana arfanu bilbila taraa bitadheen galatoomaan jedhee waan biraan jenna. Natti fakkaate sintuyyuu akkanan hin guddanne barbaade malee lafti dhabamee miti hin jenna. Bargeetti namni lafti dhabamee miti maaliif nama furta'ee namni lafa ijoo qabu dhabu barbaade jechuudha. Achumaayeen bakka edaa yeroo sana inni birriin harka jiru suni omaatum lafa namni barbaadaa jiru edaa manatti ijaarrachaa jiru dhuganii waraabanii. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedhaa meetira laman ta'a kan ol ka'u lamallee guutuu baate tokkoof walakkaan darba kan lafarraa ol ka'u dheerinni eenyusaati. Tarii gaaf tokko shat godheetan isinii gadhiisa seenaa mana sana kan ijaarratan. Kan koo gara iddoo lachanuu too kaameerarra adda funyaan fuufattan. Bakka amma waggaa lamaaf walakkaatti kan itti tole kana haa ishittiin bacabbatanii sanaa godhanii bashanii ittiin fataa godhanii ijaarratanii garafsiisanii duuba mul'uushii garafsiisanii itti laqalleqanii liishuudhaan. Kan koo amma tokko liishoo biraan qabu tokkichatu barandaan garafamaadha malee. Dhoqqeedhaan kan maragamee tokko siin itti agarsiiseen. Kan isaanii har'a dabilii kan kootii bitatoon gurgurra yaani. Garuu mana akkamiirra akka ka'anii ijaaran immoo nan beeka. Mana gaditti jige. Mana namnu gadi jedhee ol seenu kaafatanii akkasitti ijaarratanii jechuudha. So namni ijaaranis naan hin jenne yeroo tokko immoo isaanumatu gidduun na gaafatan manni saafee silaa'ee waa sii deebifnaa akkas jennaan amma na fuudhaa hin jedheeni. Anumatu jedheen isa sin deebifne isa waan nasitti seenanii bakka sababni isa ta'e namni wayii natti hime mana bareeda tokko ijaarannaan jedhee dhumarra mana isa wayii ijaaran jarri sun naan jedhe bakka inni mana wallaalee dhugaa waaqayyoon akkamatti naa gale. Maaliif jarri suni nama teessoo tokko bituu miti yeroo sanatti jechuudha. Maaliin akka namni kaan lafumaa ka'eetti isa kanaa hojjetaa ree lafaa ka'een hojjetu. So okay jedheen bootti jedhee bakka akkamas bare manni silaan bitamne jedheen boo'ee abaaree innaan abaarii hunduma isaanii jedhu tokkoon shii keessaa lafa wayii argitee mana kan ofirraa qabu bitte birrii jiru sanaan kanafee. Silaa birriin gaamma kaniin waggaa 3 hojjedhe hundumtuu taa'ee jira waan ta'eef ani kanin jedhe immoo haas iddoon nama jiru kanaan bitaa jedhe. Kan dhaqanii bitan immoo iddoon saddoo rakasa naannoo rakasa yeroo sana ammallee wadda deddiskittee masa kanaa ta'e garuu rakasa yeroo sana birrii wayitiin ammarraafteen ishumta ofirkaa qabdu sun. Dhaqanii akka tasaa akkamitti akka argan hin beeku. Kanaati banaaf abbaa manaa walii kan kaartanum qaba. Dhaqanii arganii bitanii ji'a lama wayii keessatti erga nabaareen bilbila cufadheera bakka. Gaafan biyya ga'e wal argina jedheeti dhiisira cufadhee immoo wayitiin galanii lafa arginee binnee birrii mana wayiin nu hedha. Tanaan jedhan birriin achi jiru surmaayyuu hanqatee asiin itti erga. Inuma nabaara. Duhaadhaadha keessaniin jedhee dhugaa waaqaan jedheellee nama nabaaru. Ammas birrii asii bakka asiin ga'uu dideen achiin jedheen. Surmaa asiin isin ergaa qatti godha deebisaa hin bitinaan jedheen. Hin bitinaa mee bitan nasaa wal arginaan jedheen. Itti booda waan ta'e godhanii bitanii na eeganii yeroo dhufu birriin wanti naan ittiin hojjedhees hin jiru. Inni na keessaa fuudhaa jedhes naan deebine. Birriin man ittiin kan ittiin bitamte xiqqoodhaan bitamte yeroo sana. Amma garuu guddaadha. Dabilii ta'e otoon gurguradhe dabil sadii baay'iseen gurguradhe. Otoon gurguree iddoo bareedduudhaas tasarra bu'anii nama atiif abbaan manaa walii kan irra bu'anii kaartaa qaba. Itti wanti taate irra jirti lafa duwwaa miti waan ta'eef achitti babbareechuu nan danda'ani. So gallaan garuu birrii achitti ergan sana dhaga'ee gaaddan gaafan habaariitii birriin ergine immoo gaama ji'a 5 taatu ji'a 6
ofirkaan qaba. Ofirkaan qaba. Isaan waan an bitadhee minaaman waan an sirreeffachuu barbaadu si sirreeffadheen wanta xiqqoo wayi qabadhee dhufee ittiin hojiidhuma xinnoolee jalqabeeti dhufnaan isaallee biyyaa mijannee sotuman jedhu birii hojiin jalqabneeni jechuudha. Amma maatisuma hishumaan jedhee hojii sin jalqabne kanaaf jechuudha. Maaliifi otoo waan baay'eedhaan isin akka olaallee birriin narkaan ergamu ture hin galchuuyyuu akkaawuntiirra harginee lafa duwwaa waan jedhaleef lafa duwwaan barbaadennaa sanaanis waan ta'eef mukti jira ofii koo qeemaatii koo jira waan ta'eef irratti ijaara'ee waan yaade naa qallalaa lafa duwwaa bitanii an hojii bal'aa sirriin hojjedhee yaadeen argin irra geenya jedhanii waan naa bilbilaniif birrii geessee akkaawuntiirra galchee innammoo xinnoo turaan lafti dabalaa deeme jedhanii ammas birrii rumattan dabala xinnoo jedhanii immoo mana kan ofirraa qabnu argine jedhanii qaburra argine jedhanii tan dabala bakka ituman jedhu waggaa lamaaf walakkaa lakkoofsisee jechuudha. Birrii amma sanaa ruubii shiitiin naa bitanii jechuudha. Gaa birritti ruubii shiitiin naa bitan lafa sammaa jechuudha. Ergasii sii deebifnas naan jedhu wanti naa deebisanis hin jiru birriini. Anis waaqayyo qofan taa'ee dhaggeeffadha. Isa duraa gonkumaa nama sana faana dubbachaas hin jiru naa deebisiis hin jenneen warra duraan narraa fudhate bakka ittis hin dubbadhu. Jireenya koo keessas hin jiran jireenya isaanii keessas hin jiru birrii sin barbaanne naa gaafadhaas hin jenne namni gaafates hin jiru bakka bichaa waaqayyo immoo hin beeka. Kanaaf anillee haati xiqqattu yoo manni ittiin dullomte irraa jijjigde lafti hin deemu miti lafti hin deemu ani haati xiqqattu ammana lafa bubbuusee jechuudha. Nagaati jechuudha. Innaa baay'ee ulfaatadha. Of baraa sirriitti of eeggadha. Biyya gallaan immoo naman qabdan, firan qabdan, hiriyaan qabdan, nama isin guyyaa tokko yoo dhugum dhabdan isinitti kennu hin qabdan. Baay'een kan amma wil jedhee akka itti jiraatu dhabu nan beekaani bukkee koo guutan ani nagaatti hin jiraadha. Garuu guutan gadi dhaabii kan wallaalan wanta godhan kan of wallaalan guutanii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo sirriitti godhaa jechuudha. Wanti biraa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Mucayyoo ishee kan ammoo waaqayyo ishee gargaaru surumaa bareeda jirti. Xinnoo kan dogoggorte yatambiidha. Mi'a goddanyaa mana namicha goddanyaatti buufte namichi yeruma sana gurgurate isa miidhamte malee tamasgeen lafti mukti gadi suuqamte hin jirti. Balbala yoo deebite immoo carraa uummatte deebite balbalatti gulfatti keessa hidhatti liishoo godhatti haalan garaafsiifatteet waan hojii ishiidha uumu waggaa 2 yoo deebite hojjatte ganaareef waggaa 3 hojjatte waan ta'eef waggaa 2 dabalatte bakka gaariidha ishiidhaayyuu garuu mi'a bitte tasa sarpiraasiin godhatte uumaa sarpiraasiis taate sarpiraasii diggaamee taate surumaayyuu hin gurgurate mi'uma achitti bu'eeyyuu jechuudha. Bargit hin qabama yoo yatambiin viidiyoo qabdi waan ta'eef yeroo buuftus ta'urii viidiyoo gochuu hin dhiiftu waan ta'eef hin qabama hin deebisa seeraan. Garuu yeroo mana seeratti deddeebitu yeroon keessi jalaa gubata waan hin taane duriyyee kaayyoo hin qabne jecha malee hin deebi'a. Isheen ragaa qabdi tarii viidiyoo waraabati kan geessitee buustee maal jettee gaafachuu dandeessi yoo isa viidiyoo godhatte jechuudha. Kanaaf akkasiinis niin jedhame like godha viidiyoon isinitti tolee yaada qabdan barreessaa. Bye.